Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuuf mata dureen irra waliin ilaallu 2.1 iskeerii lakkoofsota raashinaali barbaaduu fi gabatee iskeerotaa fi kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun kan jiru waliin ilaallaa. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turan akkamitti akka fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. Iskeerii lakkoofsota raashinaali barbaaduuf karaalee adda addaatti fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf iskeerii 32.2 tokko barbaaduuf karaalee armaan gadii fayyadamuu dandeessa. Isaanis maanni tokkoffaan kaalkuleetara saayintifikiitti fayyadamuun barbaadu. Kaalkuleetara saayintifikii isatti fayyadamtanii barbaaduu dandeessu jechuudha. Kaalkuleetara fayyadamtanii. Kaalkuleetara saayintifikii fayyadamtee iskeerii taasisuuf adeemsa armaan gadii hordofii jedha. Saayintifik kaalkuleetarii yeroo fayyadamtu akkamitti kan fayyadamta kan jedhu isinitti hima jechuudha. Kaalkuleetara saayintifikii irratti lakkoofsicha tuquu jedha. Lakkoofsa isaa isin iskeerii gootan sun jechuudha. Lakkoofsichi 3.2 ta'uu danda'a, 3.4 ta'uu danda'a, 4.5 ta'uu danda'a. Isa ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii itti aansuun immoo maal gootu? Itti aansuun mallattoo ishii kana tuqxu. Xaa iskeerii kan jedhu kun. Kana jechuun lakkoofsicha isa barreessitan sun iskeerii isinii godha jechuudha. Akkamitti akka saayintifik kaalkuleetarii fayyadamtan isinitti himaa jira. Sana booda iskeeriin lakkoofsichaa argatta. Maal gootu? Fakkeenyaaf iskeerii 4.5 saayintifik kaalkuleetarii yeroo fayyadamtan jechuudha. Kaalkuleetara saayintifikii yeroo fayyadamtan maal gootu? Lakkoofsa kana barreessitu. Sana booda iskeerii kanaa yeroo gootan maal gootu? Xaa iskeerii ishii jettu kana tuqxu. Sana booda iskeerii 4.5 argattu jechuudha. Itti aansuudhaan akkamitti iskeerii barbaadna kan jedhu adeemsa inni lammaffaan immoo adeemsa baay'isuu fayyadamuu barbaadu. Kana maal gootu? Akkuma kutaa gara gadiitti barattanii dhuftan jechuudha. Baay'isuudha jechuudha. Lakkoofsa isa isinii kenname sun kana jechuun 32 iskeerii isaa 32.2 tokko kana iskeerii isaa yeroo barbaaddan maal gootu? 32.2 tokko baay'isu 32.2 tokkoon baay'isu. Yeroo kana waliin baay'istan akkuma seera baay'isutti baay'istanii maal argattu? Kan argattu jechuudha. Kuma tokko 37.4 tokko argattu. Kun seeruma baay'isuutiin baay'istanii argattu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo maal gootu? Isa sadaffaa immoo bifa firaashiniitiin deebisuun waliif baay'isuu. Maal gootu? Firaashiniitti deebistu jechuudha. Ishii kan firaashiniitti deebistu ishii tana gara firaashiniitti deebistu 32.2 tokko kana jechuudha. 32.2 tokko kana firaashiniitti deebisuudhaan yeroo firaashiniitti deebisan maal gootu? 3,221 irraa dhibbaati. Yeroo firaashiniitti deebisan jechuudha. Sana booda isumaan baay'istu. Matuma isaatiin baay'istu. Sana booda kana argattu. Isa kana immoo kanaaf yeroo ibsan meeqa argattu? Ishii kana argattu jechuudha. Mirkaneeffachuu dandeessu hojjettanii kaalkuleetaraanis jechuudha. Mirkaneeffachuu dandeessu. Itti aansuudhaan immoo maanni gabatee iskeerii qophaa'eetti fayyadamu. Gabatee iskeerii qophaa'eetti fayyadamu. Gabatee iskeerii kana eessaa argattu? Dhuma kitaaba keessanirraa argattu. Gara dhuma kitaaba keessanirraati kan isin argattan jechuudha. Mee waliin ilaallu. Eessatti argama? Dhuma kitaaba keessanii fuula isaa isa dhuma jechuudha. Peejii isa dhuma isarratti kan isin argattan mee waliin ilaallu. Akkamitti akka fayyadamnu jechuudha. Kuni dhuma kitaaba keessaniiti jechuudha. Akkuma argitan kuni gabatee isaati jechuudha. Gabatee iskeerii fi iskeer ruutiiti kun. Gabatee iskeerii fi iskeer ruutiiti.
akkuma argitan dhuma kitaaba keessanii irra deemtanii fuula isaa dhumaa jechuudha. Achirraati kan isin argattan. Olaa deebinuu booda deebinee asii waliin hojjenna jechuudha. Akkamitti akka barbaadan waliin ilaalla. Maal jedhaa? Gabatee iskeerii jechuun gabatee iskeerii lakkoofsa raashinaalii irraa dubbifamu jechuudha. Gabateen amma isinitti agarsiisedha jechuudha. Gabatee iskeerii lakkoofsi raashinaalii irraa dubbifamu. Gabateen kun mata duree yaa walqixa iskeerii jechuun kan beekamu yoo ta'u, gara dalgeetti lakkoofsa 0 hamma 9 fi gara irraa gadeetti lakkoofsa tokkooti hamma 9.9tti kan daangeffame ta'ee gatiiwwan iskeerii of keessaa qaba. Maanni gara dalgeetti 0dha hamma 9tti, gara irraa gadeetti immoo tokkooti hamma 9.9tti kan of keessaa qabudha jechuudha. Of keessaa immoo of keessatti jechuudha. Tokkoon boksii isaa sun keessatti immoo gatiiwwan iskeerii of keessaa qabaa jechuudha. Mee dhaqnee haa ilaallu gabatee sun. Akkuma asirratti argitan dalgee isaa yeroo ilaaltan 0dhaa kaasee haga maalittidha? Haga 9tti kan inni qabu. Asii gadee isaa immoo 1.0 irraa kaasee tokkuma jechuudha. 1.0 jechuun tokkodha. Tokkoo kaasee haga maalitti 9.9ttidha kan inni qabu. Asitti fuula biraatti itti fufa, asii gadee itti fufa jechuudha kun. Wal qabata kan afaan. Haga maalitti kan inni qabu? Haga tuqaa ammallee wal qabataa. Asittis fuula biraatti itti fufa. Haga maalittidha? Haga 9.9tti kan inni asii gadeen isaa jechuudha. Isaan as keessaa kun immoo gatii maaliiti? Gatii iskeeriiti jechuudha. Warreen as keessatti argitan kun. Warreen as keessatti argitan immoo gatii iskeeriiti. Gabateen kun maanni kan inni of keessaa qabu gaa? Dalgeen isaa 0dha. 0dha hanga 9tti kan inni ofirraati qabu. Asii gadeen immoo asii gadeen isaa immoo tokkooti hanga 9.9tti kan inni qabu. Mee olaa deebinu. Maal jedhaa? Gabateen kun mata duree yaa walqixa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, gara dalgeetti lakkoofsa 0 hamma 9tti osoo amman isinitti agarsiise jechuudha. Fi gara irraa gadeetti lakkoofsota 1 hamma 9.9tti kan daangeffame ta'ee gatiiwwan iskeerii of keessaa qaba. Osoo amma isinitti agarsiise jechuudha. Akkamitti kan barbaadamu kan jedhamu itti hafuun erga gabaticha argine jechuudha. Fakkeenya arfaffaa kana gabatee gatiiwwan iskeerotaatti fayyadamuun iskeerii 3.4 5 fi 6.7 barbaadi. Maal gootummaa 3.4 5 barbaannaa jechuudha. Iskeerii isaa. Iskeerii kana barbaanna. Maal fayyadamuudhaan? Gabatee iskeerii fayyadamuudhaan jechuudha. Gabatee iskeerii fayyadamuudhaan. Mee gara gabatee suni haa deemnu akkamitti akka barbaannu. Erga gara gabatee kana dhufnee kan nuti barbaannu maanni? Iskeerii 3.45 miti. Iskeerii 3.45ti. Eessa keessa barbaaddu jechuudha? 3.45 kan jedhu asii barbaaddu. Kana keessa asii gadee buutanii barbaaddu. Asii kaatanii jechuudha. Asii gadee barbaaddu. Asii gadee yeroo barbaaddan asii gadee barbaaddu. Tartiibumaan jira. Tokko asii gadee barbaaddu jechuudha. Tokko irraa kaatanii asii gadee yeroo barbaaddan 3.45 miti kan barbaannu nuti iskeerii isaa. Kan isa kanaatti barbaannu. Kanaafuu asitti 3.4 arganne. 4.5 miti. 3.45 barbaanna miti. Kan nuti arganne maanni 3.4 arganne. 3.4 arganneeti jirra.
Shan immoo eessaa barbaanna jechuudha? Asiisee dhuftu. Kan 3.45 asiisee dhuftu akkana dhuftu. Shan eessaa argattu jechuudha? Kun bakka kanaatii argattu. Kana jechuun shan ishii kanarra asii olee deemtu, ishii kanarra asii olee deemtu. Asii olee deemtan ishii kanarra jechuudha. Ishii kanarra deemtu, ishii kanarra asii olee deemtu. Asii olee yeroo deemtan eenyuun argattu? Shan argattu jechuudha. Kan nuti barbaannu 3.45 barbaanna. 3.45 kan nuti barbaannu. Kanaafuu 3.45 eessaa argattu jechuudha? 3.4 asii qabdu. 5 immoo eessaati kan isin barbaadani? Asiin 5 irraa asii gadee dhuftu jechuudha. 5 irraan asii gadee dhuftu. Gara kanatti dhuftu. 5 hanga argitanitti jechuudha. 5 immoo eessadha? Asiin asii gadee dhuftu. Asii gadee yeroo dhuftan hanga maalitti deemtu? Asiin akkana dhuftu. 3.4 irraan 3.4 5 miti ree 5 immoo eessaa barbaaddu? Ishii kanarra qixa 5tiin gad dhuftu. Asitti eenyuun argattani? 11.903. Kanaafuu iskuweeriin 3.45 eenyudha? 11.903 dha jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Fakkeenya biroon isinii fudhadha. 1.902 iskuweerii kana akkamiin barbaaddu? 1.9 barbaaddu jechuudha asiin asii gadee. 1.9 kun yoo ta'u 1.9 lama miti ree? Lama immoo eessaa barbaaddu? Asii dhufuudhaan lama kun as jira miti? Asii gadee dhuftu jechuudha. Lama barbaaddu. Eenyudha? Iskuweeriin isaa 3.6 meeqadha? 3.686 dha jechuudha. Iskuweeriin 1.92. Iskuweeriin 1.93 yoo. Iskuweeriin 1.93 immoo maal gootu? Asiin asii gadee dhuftu. Hanga 1.9 bira geessanitti jechuudha. 1.9 bira geessan. 3 jedhamoo miti ree? 3 yeroo jedhu immoo hanga 3 bira geessanitti deemtu jechuudha dalgee. 3 bira yeroo geessan eenyudhaani? Asiin asii gadee jechuudha. 3.75 ta'a jechuudha. Iskuweeriin 1.93 3.75 dha jechuudha. Fakkeenya kan biroo akka ifa isinii ta'uuf. Iskuweeriin 2.39 maal gootu? Asiin iskuweerii 2.39 yeroo barbaaddan maal gootu? Asii ishii kana 2.3 barbaaddu. 2.3 asiin asii gadee barbaaddu. 2.3 eessatti argama? Kunooti. 2.39 barbaadaan ramti ree? 9 immoo isa immoo akkamiin barbaaddu? Gara kanatti seesee dhuftu. Hanga sarara tartiiba 9 bira geessanitti jechuudha. 9 eessadha? Kunoo asiin asii gadee dhuftu kana keessa. Asii gadee yeroo dhuftan eenyuun argitu? 5.72 dha. Kanaafuu iskuweeriin 2.39 eenyudha? 5.72 ta'a. Fakkeenya biroo. Iskuweeriin 1.8 yoo. 1.8 jechuun 1.80 faana tokkuma miti? Kanaafuu an 1.8 eenyu ta'a? 1.80 jechuudha. Waluma qixadha. 1.8 yoo ta'e tuqaadhaan booda zeeroon gatiin qabu jechuudha.
1.8 fi 1.80 tokkuma waan ta'eef maal gootu kan 1.8 yoo barbaadaa isiniin jedhe jechuudha. 1.8 asiin 1.8 barbaaddu. 1.8 kunooti 1.8 kan 0 jala deemtanii ilaaltu jechuudha. Maani iskuweeriin 1.8 3.240 dha jechuudha. Iskuweeriin 1.8 tokko shikamtaa shikana ta'a. Iskuweeriin 1.8 lama shikana ta'a. Iskuweeriin 1.8 sadii shikana. Akkasitti hojjettu jechuudha. Fakkeenyaaf 9.9 iskuweerii kanaa meeqadha? Eessaa barbaaddu jechuudha? 9.9 deemtaniit asii gadi jechuudha. 9.9 bira deemtu jechuudha. 9.9 eessadha? Iskuweerii 9.9 bira yoo deemtan asii 9.9 kunooti. Ishii kana barbaaduudhaaf immoo asiin 9 jala dhuftu jechuudha. Tarree ishiin 9 jala dhuftu. Meeqa ta'a? 99.800 ta'a jechuudha. Ifadha jedhee yaada kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Olaa deebinu bakka barnoota keenyaatti. Egaa kan 3.45 fi kan 6.77ti. Kan 6.77s waliin ilaalla. Boodarraa furmaata isaa ilaallu. Iskuweerii 3.45 barbaaduuf tarkaanfilee hordofamuu qaban jedha. Tarkaanfii tokkoffaa irraa gadee xaa 3.4 barbaadi. Egaa kan nuti barbaannu 3.45 miti iskuweerii isaa. Irraa gadee xaa ishii kanarra jechuudha. Ishii kanarra haga tokkootii kaaftee hanga 9.9tti kan jirturra barbaannaa jechuudha. Maal 3.4 barbaaddu asii gadee. Xaa irraa ka'uudhaan jechuudha. Xaa kanarraa ka'uudhaan asii gadee kan isin barbaaddan 3.4 argattu. 3.4 erga argattanii barbaaddanii erga argattanii maal gootu? 3.45 mitiiree kan nuti barbaannu iskuweerii isaa. 5 egaa 5 jiraachuu isaa ni beekna. Maal goona? Dalgee deemna. Haga eenyuun arginutti? Haga 5 arginutti jechuudha. Hanga 5 arginutti dalgee deemtu. Sana booda lakkoofsi asitti argamu sun eenyudha? Iskuweerii 3.45 jechuudha. Akkuma argitan furmaata isaa irratti iskuweerii 3.45 barbaaduuf tarkaanfilee hordofamuu qaban jedha. Tarkaanfii tokkoffaan irraa gadee xaa jalatti 3.4 barbaaddu. 3.4 barbaaddu irraa gadee ishii kanarra jechuudha. Gabatee sanarra. Kuni saampilii isaati. Saampilii gabatee sanaati. Achirraa gabatee isaa kitaaba keessan duuba jirudha jechuudha. Fakkeenya isaati jechuudha. Fakkaattii isaati. Kanaafuu asii gadee 3.4 barbaaddu. 3.4 barbaaddu. Erga 3.4 argattanii maal gootu? Tarkaanfii lammaffaa immoo toora dalgeexaa irraa ka'uun maal gootu? 5 hamma argattutti gara mirgaatti deemi. Egaa 3.4 argattaniitu mitiire haga 5 argattaniitti gara maalitti deemtu? Gara mirgaatti deemtu jechuudha. Haga 5 bira geessanitti. 5 immoo kunooti asitti. Sana booda inni asitti argattan sun eenyudha? Inni asitti argattan sun 11.90 kana ta'a jechuudha. Tarkaanfii sadaffaan immoo kibni sarara dalgee 3.4 fi sarara ulee 5 keessa darbu tilmaamaan
iskuweerii 3.45 ta'a. Kunis 11.90 ta'a. Asirratti egaa erga kan isa kana argattanii 3.4 erga argattanii kibni kan isa kanaa fi kan 5 jechuudha. Olee sarara olee kan 5 irra jiru jechuudha. 5 keessa darbu kan kibni isaanii asitti maani tilmaamaan iskuweerii 3.45 maaliif tilmaama jedhee 11.90 jedhamti. Sirrii isaa iskuweerii ishii kana jechuudha. Itti siqa malee sirrii isaa miti kun. Tilmaamaan kan jedhu kanaafidha. Maaliif itti siqa? Bifa walqixaatiin hin keenyu akkasiin jechuudha. Mallattoo ishee akkasiitiin keenya yeroo akkasii. Kan amma saayintifik kaalkuleetiriidhaan 3.45 yeroo jettan egzaaktii kan hin argattan. Isa gabatee kanarraa hin argattan. Itti buttanii keessoo jechuudha. Mallattoo walqixaa ta'uu taane mallattoo ishee akkasii fayyadamtaniiti kan isin keessan. Kanaaf tilmaamaan kan jedhe. Itti siqa garuu lakkoofsichi baay'ee walii hin gatu. Baay'ee xiqqoo garaagarummaadha kan inni qabu malee tokkuma. Itti aansuudhaan kan isa kanaa haa ilaallu. Kan ishii 6.7 jettu kanaa jechuudha. 6.7 maal gootu jalqaba 6.7 ni barbaaddu jechuudha. Eessaa barbaaddu? Asii gadee xaarraa ka'uudhaan barbaaddu. Sana booda barbaaddanii erga argattanii dalga deemtu jechuudha. Gara mirgaatti. Sarara dalgaa kanarra deemtu gara mirgaatti. Hanga eenyu argitanitti haga 7 bira geessanii jechuudha. Sarara olee kan 7. Sarara olee kan 7 keessa darbu jechuudha. Innis lakkoofsichi eenyudha? 45.83 jechuudha. Kanaafuu iskuweeriin 6.7 meeqadha? 45.83 ta'a jechuudha. Kanaafuu iskuweeriin 3.45 meeqadha? 3.45 11.905 lamadha. Kana yeroo waliin baay'istan jechuudha. Yeroo waliin baay'isanii argattan kana ta'a. Kunii fi kun akkuma argitan garaagarummaa baay'ee xiqqoodha kan inni walirraa qabu. Garaagarummaa baay'ee xiqqoodha. Kanaafidha mallattoo walqixaa dhiistaniiti kan ishii kanaan fayyadamtan jechuudha. Mallattoo ishii kana. Kana akkuma argitan yeroo teebilii fayyadamtan ishii kanaan keessu jechuudha. Teebilii kanarraa ishii kanaan argattu. Teebiliirraa duuba kitaaba keessanii ilaaluu dandeessu. Inni maal jedheera? 11.903 jedheeti jira. Isa kana faana walumatti siqa. Kanaafuu isin akkamitti keessu? Mallattoo ishii kanaatiin keessu jechuudha. Mallattoo ishii kanaatiin keessu. Garaagarummaa baay'ee xiqqoodha kan inni qabu. Mallattoo walqixaatiin. Kana yeroo waliin baay'istan jechuudha. Harkaa yeroo waliin baay'istan gabatee seeruma baay'isuutiin yeroo hojjettanii baay'istan jechuudha. Kana jechuun 3.45 baay'isuu 3.45 jettanii yeroo hojjettan jechuudha. Kana meeqa argattu? Ishii kam argattu? Walqixattanii ishii kanaatiin keessu. Garuu yeroo gabatee fayyadamtan, teebilii kana fayyadamtan jechuudha. Gabatee yeroo fayyadamtan immoo gabatee sana keessa kan argattan kunoo mallattoo ishii kanaatiin keessu jechuudha. Mallattoo ishii kanaatiin. Garaagarummaa baay'ee hin qabu. Akkuma argitan garaagarummaa baay'ee xiqqoo kan ta'edha. Kanaafuu bifa kanaatiin fayyadamtu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun iskuweerii 6.77 agarsiisuuf adeemsuma armaan olii hordofna. Akkuma isa kana hojjenneen hojjettu jechuudha. Akkuma nama isinitti agarsiise. Kanaafuu egaa isas kunoo mallattoo ishii kana fayyadamu. Kana yeroo waliin baay'istan sirrii isaa akkam argattu?
exactii isaa kana argattu. Kanammoo yeroo teebilii irraa barbaaddan immoo lakkoofsa kana kan isin argattani. Lakkoofsa kanammoo mallattoo ishii kana fayyadamtanii keessu. Kun mallattoo walqixaa kan fakkaatudha garuu walqixa miti. Kana jechuun lakkoofsichi baay'ee walitti siqa. Exactii lakkoofsa kana ta'uu baatuyyuu baay'ee kan walitti siqudha jechuudha. Fakkeenya shanaffaa kanaa ilaalu. Gabatee iskeerii dhuma kitaaba kana irraa jiru fayyadamuun iskeerota armaan gadii shallagee. Egaa waliin ilaallee turre dhuma kitaaba keessan irraa argama gabateen iskeerii jechuudha. Isaan kanoo akkamitti kan nuti fayyadamnu? Isaan kanoo akkamitti kan nuti fayyadamnu? Dura warra isaan kamiiti kan nuti ilaalaa turre lakkoofsota 1 fi hanga 9.9 gidduu jiranidha. Isaan kana barbaaduunsaa nama rakkisu. Maaliif jettanii gabatee sun keessaa barbaaduudha malee gabatee sun keessa deemtanii asii gadee barbaaddu sana booda immoo dalga immoo barbaaddu jechuudha. Asii gadee dalga kan isin barbaaddan. Garuu yeroo akkas ta'u yeroo asitti tuqaadhaa asitti diijiitiin isaa 2 yoo ta'e 3 yoo ta'e 4 yoo ta'e maal gootu? Kan dura barbaadaa turre tokko tuqaa warreen akka kanaa ta'anii tokko tuqaa 2 4 tuqaa 5 warreen akkasii warreen akkas ta'an 34 tuqaa 7 isaan kanoo akkamiin barbaaddu? 34 gabatee sun keessa barbaachan naqa yoo jette hin jiru. Maaliif kan jiru yoo dhuma isaa ilaalle deemnee dhuma isaa ilaallu. Akkuma asirraa argitan 34 akkuma asirraa argitan 34 tuqaa 7 jedhama miti. Kanaafuu 34 as keessa jira akkuma argitan jechuudha. Hin jiru. Haga 9.9 qofatti jira. Hin jiru. Kana maal gootu mee waliin haa ilaallu. Egaa iskeerii kanaa yeroo barbaannu 34.73 yeroo barbaannu furmaata yoo ilaallu furmaata kitaaba keessan irraa jechuudha. Maal gootu kana 34.73 jechuun eenyu faana wal qixa? 33.4 baay'isuu 10 faana wal qixa. Inni kunii fi inni kun wal qixa. Ishee kana 3.4 yeroo 10 baay'iftu meeqa argattu? 37.73 kuni tokkuma jechuudha. Kuni tokkuma sana booda maal gootu? Iskeerii gootu. Iskeerii gootu kana akkuma sitti argitan jechuudha. Akkuma asirratti argitan iskeerii gootu sana booda adda baafattu jechuudha. Ishii kanaa fi ishii kana adda baaftu iskeerii gootu lamaan isaayyuu jechuudha. Lamaan isaayyuu iskeerii gootu. Kunoo akkuma asirratti argitan sana booda kan ishii kana barbaaddu. Iskeerii 3.473. Erga kan ishii kana argattanii jechuudha. Gabatee iskeerii irraa barbaaddu jechuudha ishii kana. Gabatee iskeerii irraa erga kan ishii kana barbaaddanii argattanii meeqaan baay'istu? Meeqaan baay'istu jechuudha? 10 iskeeriidhaan baay'istu. 10 iskeeriin immoo 100dha. Mee kan ishii kana haa barbaannu. Kan ishii kana 3.473. Gabatee iskeerii irraa kan eenyuti? Kan 3.473 barbaaduuf gabatee iskeerii irraa 3.473 waan hin jirreef lakkoofsi kun gidduu 3.47 fi 3.48tti argama. Lakkoofsi kun gaa eenyu gidduutti argama? 3.47 fi 3.48 gidduutti argama. Isaan kana keessaa immoo isaan lamaan kana keessaa immoo eenyutti irra siqa?
afur torbaatti irra siqa lakkoofsi kun jechuudha. Lakkoofsi inni kun eenyu 3.473 eeyutti irra siqa 3.4 irra siqa jechuudha. Gidduu isaan lamaanitti argama garuu isa kamitti irra siqa? Isa kanatti irra siqa 3.47tti. Kanneen lamaan keessaa kan caalatti itti dhiyaatu immoo 3.47 kana 3.47ttidha kan inni siqu. Kanaafuu gabatee iskuweerii irra 3.47 iskuweerii barbaadutti gatii argatte dhibbaan baay'isuun iskuweerii lakkoofsa barbaadamu akka armaan gadii argattaa jedha. Kun egaa yeroo isa barbaadan jechuudha. 3.473 kan isa kanaati kan isin keessan jechuudha. Lakkoofsi inni kun lakkoofsi iskuweerii kanaa yeroo barbaadan lakkoofsi kun hin jiru. Garuu eenyuuf eenyu gidduudha kan inni jiru? 3.47 fi 3.48 gidduutti kan inni argamu. Eenyutti immoo irra siqa? 3.47tti kan inni irra siqu. Kanaafuu an 3.47tti kan nuti keenyu jechuudha. Kan 3.47 immoo iskuweeriin isaa kana ta'a. Kunis 3.473 wal qixa gara kanaatti. Kanaafuu mallattoo ishii kanaa fayyadamtu. Kun akkuma argitan jechuudha. Kanaafuu egaa ishii kana arganneeti jira. Meeqaan baay'istu? Dhibbaan baay'istu jechuudha. Dhibbaa yeroo baay'istan kana ta'a. Kanaafuu iskuweeriin iskuweeriin 34.73 meeqana kana ta'a jechuudha. 1,204.09 ta'a. Mee waliin haa ilaallu gara gabatee sunii deemuudhaan akkamitti hojjete kan jedhu akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Kan eenyuti kan nuti barbaannu? Kan 34.73ti. Erga gara gabatee kanaa dhuftanii 34.73 miti iskuweerii kanaati kan nuti barbaannu. Kana jechuun immoo 3.473 baay'isuu 10 iskuweerii. Kuni tokkuma jechuudha. Inni kunii fi inni kun. Maaliif kan nuti akkas goonu? Asitti egaa isheen kun dijitii lamadha. Tuqaa dura jechuudha. Dijitii lamadha. As keessa immoo tuqaa dura dijitii lamni hin jiran as keessa yeroo barbaannu jechuudha. Asii gadee as keessa yeroo barbaadan hin jiru. Maaliif tuqaa dura dijitii tokko gochuu qabna jechuudha. As keessa tuqaa dura dijitii tokko qofa jira. Tokkootii hanga 9.9 qofa jira. Asitti immoo kun 34 jedheeti jira tuqaa dura jechuudha. Ishee kana tuqaa dura dijitii tokkotti deebifna jechuudha. 3.4 yeroo ta'u gara dijitii tokkotti deebi'a tuqaa dura. Kanaaf kan nuti baay'isuu 10 jennee iskuweerii goone jechuudha asitti. Kanaafuu kan eenyu barbaanna amma? Kan 3.473 barbaanna. Iskuweerii kana. Iskuweerii kana erga arganne immoo maal goona? Dhibbaan baay'ifna. Maaliif? Iskuweeriin 10 dhibba waan ta'eef jechuudha. Dura maal jenneerra? 34.73 iskuweeriin wal qixa 3.473 baay'isuu 10 iskuweerii faana wal qixadha. Kunii fi kun wal qixa. Kanaafuu ishii kana ittiin baay'ifna jechuudha. 10 iskuweerii kana. 10 iskuweerii jechuun immoo
dhibbadha jechuudha. Amma nuti kan nuti barbaannu 3.473 barbaaddu. 3.473 torba kan jedhu immoo eessana as taati. 3.7 jala sadii kan jedhu jira. 3 kan jedhu immoo hin jiru jechuudha. Hin jiru waan ta'eef maal gootu 3 kun eeyyuutirra siqa 3.47 inni jedhu kuni 3.473 maaliif as iddeen kun sararri asii gadeen kun kan eenyuti? Kan torbaati jechuudha. Ishiin kun kan 8ti, ishiin kun kan 9ti. Ishiin kun kan 6, kan 5, kan 4, kan 3, sararri asii gadeen kun kan 2, kan 1, kan 0 jechuudha. Kanaaf ishiin kun kan torbaati. 3.47 kan jedheef as dhufne. Egaa kan nuti barbaannu 3.473 kunoo hin jirtu maal goonaa jechuu dandeessu. Egaa 3 hin jirtu waan ta'eef maal gootu 3.73 inni jedhu kun eenyuuf eenyu gidduu jira? 3.47 fi 3.48 gidduu jira. Lakkoofsi kun jechuudha. Lakkoofsi inni kam? 3.473 kun eenyuuf eenyu gidduu jira? 3.47 3 kun eenyuuf eenyu gidduu jira? 3.47 fi 3.48 gidduu jira. Sadeesitti ishiin kun isaan gidduu jira. Garuu eenyutti irra siqa? 3.47 irra siqa. Kan irra caalutti siqu isa kanattidha jechuudha. Eenyutti? 3.47 irra siqa. Kanaafuu kan 3.47 hojjennaa jechuudha. Kanaafuu eenyu ta'a isa jechuudha? Isa kana ta'a. 12.04 12.04 tokkotti siqa. Isaan hojjennaa jechuudha. Kanaafuu iskeeriin 3.4 maal ta'a? Mallattoo wal qixaa otoo hin taane mallattoo ishii kan fayyadamna. Mallattoo ishii kana fayyadamuudhaan 12.04 jennaa. Sana booda meeqaan baay'ifna? 100 baay'ifna kana. Isa arganne kana jechuudha. 100 yeroo baay'iftan maal ta'a? 12.04 tuqaa meeqa ta'a? Tuqaa tokko ta'a. Yoo barbaadan akkasiin kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo tuqaa tokko kanas kaa'uu dhiisuu dandeessu. Maaliif mallattoo ishii kana fayyadamnaan exact nambarii dhiisuu ta'uu danda'a jechuudha. Lakkoofsa sun guutummaatti lakkoofsuun ta'uu dhiisuu waan danda'uuf mallattoo ishii kana fayyadamuu dandeessu. Mallattoo ishii akka zigzaaga kana jechuudha. Maal gootu 12.04 kana meeqaan baay'istu? 100 baay'istu jechuudha. Kunoo akkuma asirraa
argitan kunoo asirraa ilaaluu dandeessu. Mallattoo ishii kana fayyadamuu qaba jechuudha. Mallattoo wal qixaa ta'uu hin taane mallattoo ishii kana fayyadama. Kunoo asirraa ilaaluu dandeessu. Kanaafuu iskuweeriin 34.73 meeqadha? Kana ta'a jechuudha. Yeroo teebilii fayyadamtan immoo kun mallattoo ishii kana itti siqsitanii waan barreeffamuuf mallattoo ishii kana kan isin fayyadamtan. Kan itti aanu immoo baarra kan jiru maal gootu? Isas akkuma isa kanaatti hojjetu jechuudha. Akkuma isa nuti amma hojjennetti maal gootu? Ishii kana gara dijiitii meeqa kuni 3 gara kanaatti deebistu jechuudha. 400 fi meeqadha? 56 miti. 4.56 gootu. 4.56 iskuweerii kana kan isin barbaadan gaa baay'isuu meeqaati? Baay'isuu 100 ta'a kun immoo. Baay'isuu 100. Baay'isuu 100 jettu. Kunii fi kun tokkodha jechuudha. Wal qixadha kunii fi kun. Wal qixadha. Maal gootu? Kan ishii kanaa barbaadamu 4.56 iskuweerii 4.56 barbaaddu. Iskuweerii 4.56 erga barbaaddanii meeqaan baay'istu? 100 iskuweeriidhaan baay'istu. 100 iskuweeriin immoo meeqadha? Kuma meeqadha jechuudha? 10,000dha. 10,000. 10,000. Amma gara teebilii sanaa deemnee waliin haa ilaallu. Kanaaf 4 meeqaa barbaanna? 4.56 barbaanna. Kan eenyu barbaanna amma? 4.56 barbaanna. 4.56 barbaanna. 4.5 asii arganneerra. 4.5 kunooti. Asii deemna gara mirgaatti. Egaa 6 bira geenyutti jechuudha. 6 kunoo asidha. Kuni olee kan 6ti. Ol deemtanii ilaaluu dandeessu. Kuni kan meeqaati? Kan 5ti. Kun kan 4ti. Kun kan 3ti. Kun kan 2ti. Kun kan 1ti. Kun kan 0ti. Kanaafuu kan 6 kunoo asidha. Meeqana? 20.7 meeqa? 7 9 jetti. 4 dhiisuu dandeessu. Yoo barbaadan barreessuu dandeessu. Itti buttaniiti geessu jechuudha. Kana jechuun osoo 5tii ol ta'ee jiraate itti buttanii kaa'uu dandeessu. Isa kanatti jechuudha. 5tii gadi waan ta'eef dhiisuu dandeessu. Kanaafuu 20.7 9ti. Meeqaan baay'istu? Kana 10,000 baay'istu jechuudha. 10,000 yeroo baay'istan meeqa argattu? 20 tuqaa 7 9 baay'isuu 10,000 jettu. Meeqaa? 20 7 9 0 0 kana ta'a jechuudha. Kanaafuu iskuweeriin 456 maal ta'a? Iskuweeriin isaa kana ta'a jechuudha. 20 7 9 0 0 ta'a. Kunoo asirraa yoo ilaallu bifa kanaatiin hojjeteetti jira. Akkuma argitan kunoo mallattoo wal qixaa ta'uu taane mallattoo ishii kana maaliif itti butee waan barreesseef jechuudha. Waan ta'eef 456 iskuweeriin meeqa jechuudha? Ishii kana yeroo waliin baay'isan kan argattu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaalaa.
lama tuqaa lama waliin ilaallaa. Dhagannaa tura.